ما أصلي قرصيسا رامي رديم على لازم أمباسادر أوروميا تاو بربادر غو ربي أمباسادر مالي في بيتي هدو جارا دوانته واي بيتي يا بيسيس بربادر دوانته أمباسادر أوروميا فديك يعني شو منهم كيفية اللي كم برباجس شنو كده سنتو فدا أنا سنك قبضكم عائشة وفكري فيا والله جرّ قالت ربنا كيسني جرّ والله قعدوا جماعة قريت جوب هاي أنا متطلع والله بقى أنا متطلع رجال بتشوف السلام عليكم بني جرّ زمانه كنا لا في الليس هنا نجرّو ياو أكو مارجات رتوان جرّو مارا بوست سني كورا تري ورا سودا ديمني ديبني أما بيته اللي جرّ أدامة جرّ أدامة ترجمة Oltiin turtiin warra soddaa akkam turtiin harargee keessa turre akkam kan jedhu irraa waan takka waan xiqqoo isinii hima jedheeti waan biraatiif miti wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf akka eegii olitti kan arginee hin amanne olitti nu simatanii nu kabajanii jaalala nutti agarsiisanii Oromoon maal akka ta'e Oromoon tokkummaan keessummaa yoo dhufe akkamitti akka simatanii kabajaa ilmaan Oromoo walii qaban warri biyya keessa kan alaati qoodiisaa warra miidiyaa irraa oduu of kanaa fi warra miidiyaa irraa waan argaa isa dhiisaati ummanni biyyaa Oromoon dhuguma rabbii gandummaa fi histii waanyoo akkasii maalii mana waan akka isan keessan jiru wal keessa jiraata waliin jiraata Baalee Arsii waliin Harargee Arsii waliin Wallagga Shawaa waliin Shawaan Jimma waliin Jimma Boorana wajjin Gujii waliin martuu waliin jiraata. Anna namoonni tokko miidiyaa kana irraa itti miidiyaa kana gubbatti ganda isaanii haalan taaneen jechuun namni tokko waan gaarii yoo godhe anamma fakkeenyaaf dhalataa Oromoo ilma Baaleetii yoo gaarii miidiyaa kana irra godhe ganduma keenya sambuunsa yoo waan badaa godhe ganduma keenya san qaanessaa yookiin salphachisaa jechuudha. Maalii fi gurbaan kun Baalee dhalate ilma Baaleetii akkana waan badaa hojjetaa waan akkas godhataa jedhan maqaa jechuudha. Arsiin maqaan baduu ramataan baduu wayyaa jetti. Dhugaadha jechi sun maqaa eeggatte Oromoon Arsiin isinii galee Oromoon duubni maalii fi yoo waan gaarii gootan ganduma keessanitti gaariin sun ganduma keessanii galtii gaariin sun isinumaa galtii faamilii keessanii galtii deemtee Oromoo tureessitii jechuudha. Dhuguma turtiin Anciroo yookiin Arsii keessa Baalee fi Ciroo turtiin yeroo hagammaa Oromiyaa keessa Harargee fi Boorana Baalee godhe dhugaa dubbachuuf hedduu takka kan irraa gammadee hedduu takka kan nama boonsuu hedduu takka bakka Alleel keessattuu kan Harargee addum wallaahi lazim ummata hedduu nama kabaju ummata nama jaalatu akka namni badhee haasa'u kanaa miti Harargee jechuun keessa jiraattee waliin deemtee bira ooltee bira bultee yoo argite siif gala dhaqaatii laala daawwadha akka namni badheedha Harargeen akkanaa Harargeen akkasii Harargeen maalii mana jedhu kanaa miti Harargeen jaalala Harargeen kabaja Harargeen bakka Alleel dhugaa dubbachuuf ummata Oromoo keessaayyuu silaa Oromoon guutuun Harargee taateeyyuu namatti dhugaa isinitti hima maalii fi hin argine nu kabajan nu keessummeessan nu ulfeessan wallaahi lazim ulfinnis kabajaanis taraammal asumaaniyyuu galateeffannaan kiyya bulchiinsa magaalaa Ciroo bulchiinsa magaalaa Baddeessaa bakka bulchoota Harargee kan argisan jaalalaa fi kabajaadhaan na kabajanii na keessummeessanii nutti qalanii bakka waan nu barbaannu biraan nu gahanii bakka nu deemuu barbaannu daawwachiisanii seenaa Oromoo Harargee maaltu keessa jira hanga odaa bultuumutti ilaalee ilaallee jira. Odaan bultuum jechuun odaa Oromoon qabdu shanan keessaa isa tokko kan Quxusuu jedhama. Kan Quxusuu garuu hangafaa jedhaniin aadaa keenya Harargee keessa maaltu jira odaan sun maal achitti ture
maaltu achitti hojjetamaa kana barachuuf dha. Odaa sanitti Oromoon gadaa yeroo jijjiiru baallii bakka sanitti walirraa fuudhaa achitti walitti dhufee odaa shanan irraa jechuun Oromoon bakka dhuftu achitti wal gahanii keessummeessanii achitti baallii walirraa fuudhanii walii dabarsaa turanii jechuudha. Sanis dhaa'ee ilaallee seenaa Oromoo bakka sanis nu geessanii bulchiinsi magaalaa Baddeessaa makiinaa isaatiin nu hajjabee nama nu waliin godhee nu waliin deemanii akka bakka seenaa lafa seenaa odaa bultumsan laalluu fi daawwannu nu jala deemee hagachin na jala deemee na kabajee nu geessee atin ilma Oromoo si komandoo baga nagayaan dhufte ati kenna ati ilma Oromooti ilma gandaati miti ati ilma Oromooti baga nu dhufte soddaa kenna waa hedduun gara tokkoon soddaa gara tokkoon dhiigaa gara tokkoon obbolummaa wal qabnaa jedhanii nu fuudhanii achi nu geessanii kabajaan jiran mala kana bakka Oromoon tana Harargeen nu gaachuu isinii galee Harargeen kana jaalala kabajaan ulfin siyaalaa kaanis teessanii aanan si obaasanii dhuganii nyaatanii nu waliin kolfanii taphatanii waan jiru mara walitti taasifnee akkasitti biraa dhufnee jechuudha. Kanaafuu an amma galatoomaa jechuun ni barbaada. Dhugaa dubbachuuf galatoomaa jechuun ni barbaada. Uummata nama hin tuffanneedha. Nama hin tuffatan. Hin beekna waan ta'eef. Bulchiisonni argee nama hin tuffatan. Hojii isaan hojjetaa jiranis irra deemnee arginee jira. Waan magaalaa keessatti namuu waan hojjetaa jiran Baddeessaa keessatti Ciroo keessatti bakkee biraallee deddeemnee jira. Odaa bultuum aanaa odaa bultuum keessallee deddeemnee jira. Arginee jira. Galatoomaa jechuun ni barbaada. Jabaadhaa kana caalatti akka jabaattan wal jabeessitan tokkummaa keessatti gahee tokkummaa obbolummaa Oromoon maalii akka baattan asumaan dhaamsi keessanii dabarsa. Kan sanirraa hafe ammoo waan of dudduuba haasofnu nu waan fuulduraa qofa haasofna. Fuuldurri keenya fagoodha ganaadha deemsi keenya fagoodha ilaalchi keenya fagoodha ganaa waan kana caccaalu walitti dhufna ganaa kaa waan kana oliitiin wali gabbaa ufteenna hojii gaggaarii qabannee hojii dalagaa akkasuma Oromiyaa namoota bakka haalleedhan ganaa waa hedduun dhufna kanaafiyyuu nu eega kan gubatu osoo gubatu kan iyyuu osoo wacu leenci deemsa isaa itti fufaa leenca maal gooti sareen baay'attulleetti warri baaroo isinii galee akkasanii homaan jennu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Next time I'm come to Harargee keessallee Dirree Dawaa Awwadaay Dirree Dawaa fi Awwadaay Harar ni dhufaa jechuudha. Ni dhufaa wal agarraa waliin taphannaa waliin gammannaa aadaa keenya walitti himnaa. Sinigale ganaa Oromiyaa guutuu deemuuf taa'a akkasuma Jimmas ni dhufaa Wallaggas ni dhufaa Shawaas ni deema. Sinigale Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaan guutuun ardiin Oromiyaa asirraa kaatee haga Walloof Jimmaa bakki kamtunu mana kiyya ammoo deemuuf abbaa fedhe tokkochan gaafadhu nama tokkotti simuus hin barbaachisu. Mana kiyya Oromoon mana kiyya Oromoon ummata kiyya obboleeyyan kiyya Oromiyaan dammoo mana kiyya kanaafiyyuu abbaa tokkochatti himuun barbaachisu abbaa tokko birallee onnachuun barbaachisu waliin taphanna waliin dhufna seenaa ilaalla wal daawwachiisna waliin kolfinee hojjaana jechuudha. Kanaafiyyuu hin dhufna isinitti isinii galee akkas isiniin jedha ganaa waa hedduu argitanii kanaa olii isiniin jedha inshaallah Oromiyaa keessatti